Sagantaan ashaaraa magariisaa akka naannoo Oromiyaatti godina Qeellam Wallaggaa aanaa Laaloo Qileetti eegalameera. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hooggantoonni olaanoon federaalaa naannoo Oromiyaa fi godina Qeellam Wallaggaa saganticha irratti hirmaataniiru. Sagantaa kana kan jalqabsiisan pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa mootummaan gama hundaan godinaalee lixa Oromiyaa misoomsuuf xiyyeeffannoon hojjetaa jiraachuu dubbatan. Mootummaan keenya lixa Oromiyaa giddugala misoomaa, giddugala nageenyaa, giddugala sirna cimaa, giddugala akkuma kanaan duraa giddugala hayyootaa, giddugala jijjiirama olaanaa godhee hoogganuudhaaf xiyyeeffannoo kennee halkanii guyyaa hojjechaa jira. Isa kanarrattis uummanni keenya daangaa hanga daangaatti hirmaannaa guddaa gochaa jirtu. Isaaf irra deebiidhaan galatoomaa ulfaadhaa isinin jechuun barbaada. Akka naannoo Oromiyaatti bara kana biqiltuu bunaa sanyii fooyya'aa biiliyoona 2,600 ol dhaabuuf hojjetamaa jiraachuu hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu himaniiru. Bara kan biqiltuu biiliyoona 5.5 qophaa'e keessaa gosa biqiltuu bosonaa qonna walmakaa kanneen akka muduraa, nyaata beeladaa, leemmaniif xiyyeeffannoo guddaan kennamee parsantaan 60 kan qophaa'e yoo ta'u kan hafe parsantaan 40 biqiltuu bosonaatti. GPS'n lafa hektaaraa 800 fi 14,796 kan adda ba'e yommuu ta'u waliigala lafa hektaaraa miliyoona 1.3 irratti biqiltuun bara kana ni dhaabbata. Dhaabbii biqiltuu waliigalaa akka naannoo Oromiyaatti bara kana taasifamuun godinaalee naannichaa rooba yeroon argatanitti dhaabbiin biqiltuu dursee eegalamuusaas dubbataniiru. Hanga ammaattis biqiltuun biliyoonni 4.5 dhaabuuf karoorfame keessaa godinaalee rooba dursee jalqabee fi rooba yeroo lamaa qaban keessatti biqiltuun miliyoonii 629 parsantaan 13 lafa hektaara 1,145 irratti hawaasa miliyoona 1,702,353 hirmaachisuun dhaabuu eegallee jira. Akka godina Qeellam Wallaggaatti waggoota 5 darbanitti lafa hektaara 200 ol biqiltuu gosa garaa garaan uwwisuun danda'amuu kan himan ammoo bulchaa bulchiisa godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaati. Akka godina Qeellam Wallaggaatti sosochii dhaabbii ashaaraa magariisaa utuu hin eegalin dura uwwisni bosona godina keenyaa parsantaa 20 irra ture. Kallattii kaa'ameen hojiitti yeroo seenamu marsaa darbetti biqilaa gosa garaa garaa lakkoofsaan miliyoona 973.5 ta'u dhaabuun lafa hektaara 246 fi 95.04 ta'u biqilaan uwwisuun danda'amee jiru. Bara 2016 kanattis baneensi isaa akka naannoo Oromiyaatti guyyaa irraa godina keenya keessatti kan eegaluun biqilaa gosa garaa garaa keessattuu parsantaa 12 kan ta'u biqilaa iji isaa nyaatamu irratti xiyyeeffachuun biqilaa miliyoona 309 ta'u lafa hektaara 75,000 fi 258 irra dhaabuu karoorfamee hojjetamaa kan jiruu fi bara kan dhaabbii biqilaa ashaaraa magariisaa guyyaa tokkootiin biqiltuu miliyoona 44.5 lafa hektaara 16,179 irra dhaabuuf qophiin hunduu xumuramee kan jiru ta'uu isaa isiniif ibsuun barbaada.